keenya amma oduudhaaf gara jaallanneettan isin dabarsa. Attam ooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Ittaanaa muummichi ministeeraa fi ministeerri haajaalaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin kaleessa galgala jila addaa kan United States Jeffrey Feltman waliin dubbachuu isaanii waajjirri dhimmootii koominikeeshinii mootummaa kaleessa galgala ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsi kun akka jedhutti shororkeessaa akka ta'e Hiwaat wajjin duulli waraanaa gaggeeffamu haalatti dhaabuun danda'amuu fi yaadi Ameerikaa maal akka ta'e Feltman kan dhiyeessan yoo ta'u obbo Dammaqanis ejjennoo Itoophiyaa beeksisaniiru jedheera. Balaliin gargaarsa deddeebisan gara buufata xayyaaraa Kombolchaa fi Laallibalaatti akka gaggeeffamu kan dubbatan obbo Dammaqan gara Tigraayittis konkolaataan gargaarsa fe'an 367 akka seenaniif eehamamuusaa ibsaniiru jedheera. Dhimma lammiiwwan United States guutummaa Itoophiyaa keessa jiranii irrattis dudubbatamuun ibsameera. Mootummaan shororkeessaa jechuun kan ramade TPLF bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti haleellaa itti fufuusaa gama gargaarsa dhala namaa fi diinagdeen badiisa guddaa geessisee akka jiru akkasumas miidhaa qoor-qalbii waan geessiseef jecha bulchiisa naannoo lameen keessaa ba'uu akka qabu obbo Dammaqa Mokonnin Jeffrey Feltmaniin hubachiisuu isaanii ibsa ba'eerraa hubatameeraa jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaasa ergeen. Gama kaaniin dubbiimaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii jilli addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo fi gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan United States Jeffrey Feltman kaleessa Finfinneetti deebi'uu isaanii dubbataniiru. Ambaasaadar Diinaan waaltaa dippiloomaasii kan yuunivarsiitii hawaasaa keessaa eebbisiisuuf achitti kan argaman ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa beeksiseera. Hojjetoonni tokkummaa mootummootaa kanneen Finfinnee keessatti hidhamanii turan keessaa 6 gadhiifamuu kan kamisa kaleessaa ibsan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steefan Jurik garuu kanneen biroo 5 fi namni maatii isaanii ta'e tokko ammayyuu hidhaa keessa jiru jedhaniiru. Yoo xiqqaate hojjetoonni tokkummaa mootummootaa fi firoottan isaanii 16 gara jalqaba baatii kanaatti kan hidhaman yoo ta'u dhalattoonni Tigraay hidhamuun bal'inaan gaggeeffamaa akka jiru gabaafamee jira. Gosarratti hirkachuun tarkaanfii fudhatamu kun haala jiru hammeessuun daafoonsaa gara haala biraatti geessa jechuun sadubbataa turreetti nu geessaa jedhan kan waa'ee duguggaa sanyii ittisuu fi barreessaa duree tokkummaa mootummootaaf gorsituu kata'an Waarimuu Ndariituun ibsa gaafa roobii baasaniin haala Itoophiyaa keessaa gad adeemaa buluusaaf yaaddoo qaban irra deebi'uun kan ibsan yoo ta'u gosarratti hirkachuun nama hidhuun itti fufuu fi hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka ta'an dabalatee dhaloota Tigraay irratti hidhaa gaggeeffamu balaaleffatan. Kutaan sun hokkara gosaa gidduu seenuunsaa gara duguggaa sanyiitti geessuu waan maluuf hatattamaan tarkaanfii fudhatamuu danda'u marti hojiirra oolee daran akka hin hammaanne ta'uu qabaa jedhaniiru. Gosarratti hundaa'ee hin hiine ka jedhu poolisiin garee TPLF isa mootummaa Itoophiyaa waraanaa jiru kanneen deeggarantu hidhamee jedhee jira. Ministeerri haajaalaa United States Anthony Blinken kamisa kaleessaa biyya heddumina uummata ishee fi michuu jabaa Ameerikaa ta'uun Afrikaa keessatti beekamtuu Naayijeeriyaa seenanii jiru. Blinken Afrikaa keessatti imaltuu guyyaa 5 saganteeffachuun isaanii rakkoo Itoophiyaa fi Sudaan keessaa hammaataa yeroo jirutti jedha gabaasni Sindi Seen ergiti tujubee dhiyeessa. Roobii darbe guyyaa ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken Keeniyaa seenan humnoonni nagaa eegumsaa hiriirtota mormii farra fonqolcha mootummaa Sudaan kaartuumiif magaalaa lakkuusaa Omdurman keessatti dhukaasa bananiin yoo xiqqaate namoota 15 galaafataniiru. Erga onkoloolessa 25 waraanni aangoo mootummaa Sudaan qabate as guyyaa hookkarri hamaan itti geggeessame ture. Ministirichi dhimma alaa innaa daawwannaa isaanii guyyaa lammataa Naayijeeriyaa Abuujaa keessatti geggeessanitti hookkara sana balaaleffataniiru. The military must respect the rights of civilians to assemble peacefully and express their views. And we continue to support the demand of the Sudanese people. Siiviloonni nagaadhaan walga'anii yaada isaanii akka ibsataniif waraanni mirga isaanii kabajuufii qaba. Hoogganni siivilii bakkatti akka deebi'u, muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdook aangootti akka deebi'aniif kanneen erga onkoloolessa 25 qabee hidhaman akka gadhiisaman dabalatee fedhii uummati Sudaan qabu deeggaruu itti fufna jedhan. Fonqolchi mootummaa Sudaan keessaaf lolli Itoophiyaa keessaa innaa daawwannaa Blinken guyyoota 5 ajandaa isa ijoo keessaati.
Ambaasaadarichi duraaniif dhimma Afrikaatti ittaanaa ministirii dhimma alaa akka ta'an Joonii Kaarsan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti imalli Bilinkan ardittiitti geggeessaniif michoota waliin waa'ee sirna dimookiraasii babal'achuu dhiibbaa gochuun isaanii murteessaadha jedhan. Well, the upsurge in military coup d'etats across Africa is very disturbing and very worrying. Democracy is under threat across the continent. But let me say, eeyyee Afrikaa guutummaa keessaa fonqolchi mootummaa hammaataa adeemuun kan nama jeequuf yaaddessu. Dimookiraasiin ardittii keessaa balaarra jira. Ragaaleen filannoo martinuu kan akka dhaaba beekamaa Afrobaaromeetir jedhamu biraa argame akka mul'isutti lammiiwwan Afrikaa guutummaa ardittii keessaa mootummoota dimookiraatawaaf akka heerri eeyyamutti filatametu filannoo isaaniiti jedhan. Bilinkan Abuujaa akka seenan yoo ta'u kallattiidhumaan pirezidaant Muhammadu Buhaarii waliin jeeqamaaf dhimmootii mirga namaa akkasumas hariiroo yeroo dheeraaf biyyoota lamaan gidduu ture cimsuu ilaalchisuudhaan mari'achuutti seenan. Yuunaayitid Isteets Afrikaa teessuma lafa isheen dhiibbaan siyaasaa irra ga'u dhaabachuu akka qabu cimsitee kan amantuuf akka ardii siyaasa keessatti qooda guddaa gumaachitutti fudhachuu qabna jechuudhaan Bilinkan ennaa Abuujaa keessatti imaammata bulchiinsa Baayiden Afrikaa laalchisee qabu ibsanitti dubbataniiru. Chaayinaa maqaa utuun dhayin Bilinkan Yuunaayitid Isteets ardittii irratti dantaa qabatamaa kan argamsiisan ifaaf fedhii irratti kan hundaa'e waliigaltee bu'uura misoomaaf walii akka galtu waadaa seenaniiru. Imaammata Yuunaayitid Isteets Afrikaa ilaalchisee qabdu irratti illee Bilinkan jimaata har'aa Abuujaa keessatti haasaa erga dhageessisanii booda gara Senegaalitti imalanii jiran. Innaa Keeniyaa keessa turanitti Bilinkan hookkarri Itoophiyaa keessaa akka dhaabatu shororkeessummaa Somaaliyaa keessaatti duuluuf Sudaan gara mootummaa siiviilitti akka ceetu waamicha dabarsaniiru. Shororkeessota ta'uun kan isaan irratti muramee fi mana hidhaa eegumsa jabaa jala jiru kan Naayiroobii keessaa wiixata darbe kamiin liqan namoota 3 deebisanii qabachuu isaanii aangawoonni Keeniyaa beeksisaniiru. Kunis jiraattonni namoota shakkisiisoo ta'an naannoo isaanitti arguu aangawoota naannootti ega beeksisanii booda. Miidiyaan Keeniyaa akka gabaasanitti jarreen 3 Soomaaliyaa dhaqqabuuf yaalanii karaa gara Gaarrisaatti geessu. Isa kam akka ta'e namoota gaafatan. Namoonni shororkeessummaan irratti muramee hidhaa keessa jiran akkuma hidhamtoota kabiroo hidhaa keessaa miliqanitti dhimmisaa ilaalamaa jechuudhaan abukaatoon dhimma heeraa Baab Kaangii beeksisaniiru. Dilbata darbee hidhattoonni poolisii waraanaa Burkina Faasoo irratti haleellaa gaggeessaniin lakkoofsi namoota du'anii 53 ga'ee jira. Ministeerri Koominikeeshinii ka biyyattii kamisa kaleessaa akka jedhetti poolisii waraanaa 49 fi siviilota 4tu maadhee poolisii waraanaa biyyattii kaabaa jiru keessatti haleellaa dhaqqabeen du'e. Biyyattii waggootii darban 6 hidhattoota garee Islaamik Isteetii fi Alqaayidaa akkasumas shiftaa naannoo irratti duula waraanaa gaggeessaa turte keessatti namni lakkoofsaan haganaa yeroo du'u kan jalqabaati jedhameera. Kanaaf jecha pirezidaantiin biyyattii aangoo akka gadhiisaniif qeeqxoonni gaafataa jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidaant Joo Baayideniin dhiyaate baajataa hawaasummaaf dhiyaate ka doolaara tiriliyoona 1.75 manni maree bakka bu'oota uummataa biratti sagaleen kamisa kaleessaa kennuuf ture jimaata har'aatti bulee jira. Kunis Riippaabilikaantichi hoogganaa garee sagalee xiqqaa qabanii Keevin Makaartii haasawaa sa'aatii 1 fudhate eega gaggeessanii booda. Deemsi sagalee kennuu kun duraan kamisa kaleessaa galgalatti ka saganteeffamee ture yoo ta'u kunis waajirri bajataa kan koongiresaa baasii ramadame akka beeksisu kan deemokiraatonni yaada giddugaleessaa qaban baruuf barbaadan sana booda sagalee kennuuf ture. Garuu deemsi sagalee kun hanga jimaata har'aa ganamaatti akka turu ta'eera. Oduun ammaaf qabna. Daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa as Waashingtan DC irraa kallattiin isinii darbaa jiru qophii itti aanutti ceena. Labsiin yeroo muddamaa hojiirra erga oolee booda hidhaan gosarratti hundaa'e geggeeffamaa hin jiru jechuudhaan Koomishinni Poolisii Federaalaa ibsa har'a kenneen haalee jira. Itti gaafatamaan koomishinichaa obbo Jeelaan Abdii keessumaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin qorannaalee geggeessamerraa kan ittiin jedhan ibsaniiru. Akka labsii sanaatti
qorannaa geggeessameen namoonni hedduun meeshaa waraanaa seeraan alaa yookaan gocha badiisaa meeshaalee deggeru jedhaman to'annaa jala oolchuu isaanii dubbataniiru. Barreessaa muummee tokkummaa mootummootaaf gorsaa addaa dhimma duguuginsa sanyii kata'an Waarimuu Nideeritu dheengadda ibsa kennaniin hojjettoota dhaabbata isaanii dabalee dhalattoonni Tigraay hidhamaa jiru jechuudhaan gocha isaanii cimsanii kabalaleeffatan ta'uu beeksisanii turan. Obbo Jeelaan haasofsiisuun Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasteetti kunoo. Hoogganaan dhimmoota kominikeeshinii Koomishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti erga labsiin yeroo muddamaa rakkoo nageenyaa biyyattiitti uumameef hojiirra ooleen as sakatta'insa biyyattii keessa taasisameen meeshaaleen waraanaa hedduun to'atamaniiru jedhan. Qorannoo yakkaa keessatti meeshaawwan adda addaa kan qabamanii kilaashii baay'inni isaa 41, shugguxii 219, meeshaawwan adda addaa kan duubatti hafaa ta'an meeshaawwan waraanaa, meeshaawwan qawweedhaan adda addaa 13tu argame, kan biraa fanjiiwwan 13tu argame, boombiin 15tu argame, xiyyitiin meeshaalee waraanaa adda addaa 10,559tu argame, kaartaan meeshaa waraanaa adda addaa 25tu argame, meeshaa waraanaa kan ittiin qabatan qabannoo isaa 5,240tu argame, manatsiriin dirree waraanaa 37tu argame, reediyoo walqunnamtii kan ittiin godhan 42tu argame, koompaasiin tokkotu argame, kaartaan lolaaf itti fayyadaman tokkotu argame. Erga labsiin yeroo muddamaa hojiirra ooleen as hidhaan kutaalee biyyattii bakka garaagaraatti lammiilee irratti raawwatamaa jiru saba irratti kan xiyyeeffatedha kan jedhu irrattis Obbo Jeelaan akkas jechuun deebisanii. Saba tokko irratti yookiin saba lama irratti saba sadi irratti hundaa'ee wanni inni galmee akka qoratuuf namoonni to'annoo jala oolan saba Tigree qofaa miti, saba Oromoo qofaa miti. Beenishaangul keessa warri lolu jira, warra sanniinis Gaambeellaa keessatti warri socho'u. Kun waan saba tokko laallatu hin jiru. Namichi maal dalageedha malee Oromoo ta'eef namni nama hidhaa hin jiru. Oromoon baay'eetu dalagatee nagaa mana galaa jira. Kama badii qabutu qabamaa jira malee nama badii hin qabne maal godhanii isa barbaadanii. Hawaasa keessallee akkasuma. Tigreen baay'eetu Finfinnee keessa jiraata. Nagaan hojii isaanii dalagachaa gara manaatitti galaa jiru. Namni isaan tuqee nutu jira. Kuni hojii propagaandaa sobaati. Wanni godhamu yakka inni dalage maal inni. Qabiinsi lammiilee to'atamanii mana hidhaa keessa jiranii na yaaddeesseera jechuudhaan kan Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee ture irratti Obbo Jeelaan akka dubbatanitti ammatti rakkoon dhiittaa mirga namoomaa hin jiru jiran. Ololli akkanaa kun baay'eetu poolisii irratti deemaa jira. Mirgi nama tokko eegra hidhames akka dur kun wayyaanee waggaa 27 guutuu maakalaawii keessatti nama miidhaa turte kaan luka murtee kaan harka muraa turte san wanni akkasii wanni dalagamu jiru. Kun amma kan dalagamaa jiru yakka namichi hojjetee fi ragaa itti dhiyaate. Ragaa teeknikii, ragaa taaktikii fi ragaa namaa yookiin ragaa dookumentii adda addaa kana qofa irratti kan hundaa'e malee namni nama sodaachisee yookiin nama tumu tarkaanfii turre fudhatama poolisiirra. Koomishiniin Poolisii Federaalaa miseensa boordii qorannoo raawwii labsii yeroo muddamaatii kan jiran hooggansi kun hojiilee qorannoo keessatti raawwataman haala qabatamaadhaan maal fakkaataa kan jedhu waliin hordofnaa jechuun ibsaniiru. Qorannoo yakkaa irratti ministeera haqaatii fi baalangaa poolisii federaalaa irraallee miseensa waritaan budiniin dhaabbatee ofii isaatiif qorachuudhaan wanta hojii garmalee hin qabne kan raawwatame yoo jiraate hojiiwwan sanniin sirreessuudhaaf haala saniin hojjetamaa akka jirus awaajii kanaan walitti qabatee waan hin taane wanni dalagame yoo jiraate kana qoratee akka sirraa'us godha. 9/2014tti mana lubummaa waliigalaa mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoon naannoo kiiloo 4tti kan argamu sakatta'insa taasisameen rasaasni 1,800 ol ta'u argamu waliin wal qabatee dhimmoonni marsariitii hawaasummaa irratti amantaa waliin wal qabsiisuudhaaf yaalame fudhatama hin qabu jedhan Obbo Jeelaan. Akka poolisiititti nuti amantii keessan seenu amantiinis nu keessan seenu kanaafuu wanni achi keessatti meeshaan achi keessatti qabame suni meeshaa eedoo mana amantaa saniif fayyadu osoo hin taane meeshaa gurguddaa waraanaaf oolu malee kan gartee guruppiidhaan ittiin lolan malee kun kan dhuunfaatii miti. Juntaa yeroo hundaa iddoon isaan hin fayyadamne meeshaa akkanaa dhoksanii kaa'uudhaaf balaa uummata irraan gahuudhaaf iddoon isaan hin fayyadamne tokkoyyuu akka hin jirre nutti mul'ise. Kanaafuu kun mana amantiitiin wanni wal qabatus hin jiru. Gama biraatiin har'a hojii eegaluusaa kan ibse boordiin qorannoo raawwii labsii yeroo muddamaa haala itti labsiin kun hojiirra oolaa jiru waliin wal qabatee dhiittaa mirga namoomaa jira jedhame kan haasa'amaa jiruu fi dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti xiyyeeffannoo kennee akka hojjetu ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Hordoftoota keenya amma immoo qophii keenya torbanii qophii labataatti ceena.
kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffatoota keenya qophii labataa har'aa keessatti gaazexeessaa hojiiwwan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiran irratti hojjeteen badhaasa addaa argate wajjinan turtii godhe. Gaazexeessaan kun waa'ee hojii isaa bu'aa bahii inni arge akkasumas immoo obboleenyi isaa lama hangafti ogummaa kana keessa jiran akkamitti akka garana seenu akka isa onnachiisanii fi isa jajjabeessan irratti waan nutti himu qaba. Obbolaasaa lamaan kana keessas tokko dubbiseera. Qindeessee anan isinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Maqaan koo Soolan Gammachuu Kollii jedhama. Kan hin dhaladhee Wallaggaa aanaa Giddaa Keeramuutti ijoollummaa koodhaaniin gara Finfinnee dhufe. Soolan gaazexeessaa viidiyooti. Firilaansarii jechuunis gaazexeessaa miidiyaa tokkotti odoon daangeffamin miidiyaa adda addaatii hojii isaa dhiyeessu. Hojiin isaas kanaan dura maddeen oduuwwan akka BBC, Aljazeeraa, CNN fi VOA irratti dhiyaachaa turuusaa ibsa. Gabaasa kibxata darbee 16 badhaasa ittiin argate immoo madda oduu AFP'tiif hojjete. And the 2021 Rory Peck News Award goes to Solan Colley for the cost of war coverage of Ethiopia's Tigray conflict. Kuni moohuun isaa waltajjii magaalaa London keessatti qophaa'e irratti hoggaa himamu. Badhaasni damee oduu kan Rory Peck bara 2021 Solan Colleyf gabaasa gatii waraanni nama baasisu jechuudhaan walitti bu'iinsa Tigraay Itoophiyaa keessa irratti hojjeteef. Solan qophii dheengaddaa irratti qaamaan argamuu baatus gama viidiyootiin Finfinnee irraa hirmaateera. I feel so proud to have received such a prestigious award. Gaazexeessitoota guutummaa addunyaa irraa hirmaatan keessaa cuunfamanii gabaastota gara xumuraatiif filaman faayinaalisti jedhaman 3 keessaa tokko ture. Tokkoffaa ta'ee badhaasa maallaqaa akkasumas immoo geebaa fudhachuudhaaf garuu yaadeera laata. Awwaardii kana nan argadha jedheerree baay'eetti expect hin goone maaliifree namootni wajjin dorgomanii yeroo sanatti dorgomanii namoota baay'eetti waan gaarii hojjetan waan ta'eef garuu gargaarsa waaqayyoodhaan moo ergameera jechuu danda'a. Baay'ee gaariidha. Egaa amma gara hojii keetitti hoo deebinee hojii naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa ture yeroo waraanni godhamutti dhaquun hin danda'amu waraana booda wanna ture keessattuu miidhaan namarraan gahu ijoollee maatii akkamitti waraanni akka diigu hojii agarsiise natti fakkaata an hojjechaa turte naannuma san dhaquun waraanni yeroo jiraachuu baatillee naanni sanitti argamuun kutannoo akkamii barbaada. Bilbilaanis haa ta'u karaa adda addaa namatitti waa tokko yoo sirra geerre karaa itti communicate gootu karaan tokko yoo hin jiru. So riskii guddaadha kanatti fudhattee deemtu lubbuu kee irratti jechaadha. Egaa ani immoo maalidhaa akka gaazexeessaa tokkotti carraan kun deebi'ee akka hin dhufne nan beeka. Waggootan 10 booda yoo kanatuun gabaasiin hafee baay'eetti hin gadda jedheen ofitti hime wantoota uumaman kana bakka sana deemee namoonni kun maal argaa jiru maal keessa dabaranii kan jedhu gabaasuun irra jira jedheen ofii murteeffadheeni. Wanni ammas naannoo Tigraay keessas ta'ee naannoo Amaaraa keessatti walumaa gala wanni argitee fi wanni ati daawwattoota keenyaaf hiruu barbaaddu wanni sammuu keessas hin banne. Egaa baay'ee wanta nama gaddisiisuun argee keessumaatii gaafa maayikiraadaa deemu namoota du'anii reeffi isaanii gaggatamanii faffaca'ee dhalli namaa fakkiitti waaqaan kan uumame gaafan argu baay'een gadde akkasumas immoo namoota firoota isaanii ijoollee haadha abbaa obboleessa dhaban boon gaafan argu keessi koo baay'eetti miidhame. Ambiraan Solan walitti bu'iinsa kanaan dura hojiiwwan maalirratti xiyyeeffachaa turte firiilaansariidha jechuunis miidiyaalee adda addaatiif hojjetta malee miidiyaa tokkotti hin daangeffamtu san dura walitti bu'iinsa kana dura hojii akkamiirratti xiyyeeffachaa turte. Akka firiilaansarii tokkotti opportunity adda addaa sii dhufu embrace gochuus irra jiran biizinasii akkasumas jijjiiramoota adda addaa biyya keessatti uumamanii miitingii adda addaa wantoota baay'ee daayivarsi ta'e irratti kan hojjedhaa ture.
Kanaafi wantoota na dhufan sana hojjedhaan ture. Amma gara badhaasichaatti hoon si deebisee badhaasa kana fageenyas ta'u hirmaatteetta irratti. It is a testament that my efforts have succeeded in shining a light in the middle of information blackouts and making the voice of Ethiopian war victims heard across borders, knocking on many doors and touching many hearts. Dubbiin achirratti gootee si baay'ee cimaadha. Walumaa gala wanti sun akka dura jedhe dhiibbaa inni hawaasa irratti diigumsa hawaasa irratti lolli waraanni fiduu irratti dubbattee maallaqaanis hoo ta'ee waan argattee himuudha fedhii kee hoo ta'e ammas immoo hojii kee irratti bifa kanaan hojii fuulduratti hojjettu irratti dhiibbaan yookaan immoo waan inni si dabalu maalinni. Awwaardiin kun humni koo wajjin kana fudha. Kana booda akka award winning journalistiitti lakkaa'ama jechaadha. Qarshiinsaa baay'ee tuntaaneyyuu garuu immoo recognitionii sanatti naafi waan guddaadha jedhee yaada. Gara fuulduraatti egaa carraa naabana jedheeni yaada. Maaliifree awwaardiin kuni gaazexeessota addunyaa guutuu jiranii fuulduratti iddoo guddaa kan kennamu waan ta'eef iddoo adda addaa bakka carraa adda addaa namoota adda addaa wajjin baruu opportunity gurguddaa naabana jedhee yaada. Karaa biraatiin maatii isaanii keessatti hojii bifa gaazexeessummaatti seenuudha. Soolan nama sadaffaadha. Hangafa Soolan gaazexeessaa Zalaalam Gammachuu immoo duraan VOA'dhaaf Finfinneerraa gabaasa dhiyeessatii ture. Obboleessi isaa hangafaa Kumarraa Gammachuu gaazexeessaa viidiyooti. Madda oduu Rooyitersiif hojjeta. Maatii maan keessa jirraa hojii joornaalizimii keessa akkuma silaa obboleessi koo Soolan dubbate obboleessi keenya Zalaalam Gammachuu gaazexeessaa beekamaa. Innis yeroo keessumaatii yeroo TPLF aangoorra turetti nama aarsaa baay'ee kaffaleedha. Yeroo sanatti waa'ee uummata keenyaa keessumaa yeroo bosonni Baalee gubate faasana haala cimaadhaan ture kan inni gabaasaa ture afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis. Sanaa booda dhiibbaan baay'een itti baay'inaan innis biyya gatee deeme. Ani immoo sanaa booda Associated Press kan jedhamu televezyiinii keessan hojjechaa ture. Achi beetan Reuters keessa kanan seene. Reuters keessa amma gara waggaa 10ti. Achi keessatti dhugaa dubbachuudhaa fi hojiin keenya wanta lafarra jiru facts on the ground kan nuun gabaasnu. Eenyuufiyyuu waan hoogamu miti. Garuu immoo wanta fact on the ground waan jiru yeroo gabaastu waan ati waan biraaf oogdu waan itti fakkaachuu uummanni itti fakkaatu jira. Amma yeroo kanatti dhiibbaa cimaatu jira. Haalli gaazexeessootaaf jiru haala bareedaa miti. Haa ta'uyyuu sanuma keessa nuti amma waan dhugaadhaaf ta'u waan dhugaadha jennu uummata addunyaaf baasnee dhiyeessuu irratti duduban deebinu kana keessa aarsaa baay'ee baasuun ni jiraata. Garuu nuni duduban deebinutti mafuufna. Ergaan ati dargaggoota gara hojii gaazexeessummaa dhufuu barbaadaniif namoota gaazexeessummaa hawwan keessa jiraniif dabarsitu. Gara gaazexeessummaa deemuun dhufuu namoonni barbaadan dargaggoonni barbaadan hundumti isaanii jalqaba fedhii keessa isaanii ilaalanii achi booda immoo isa barbaadan sanarratti waan isaan baasisu hunda baasanii hordofuutu isaan irra jira jedhee yaada. Achi booda waa hundi sirraa deema. Yoo ta'e jaalala qabdatee yoo wanta sanaaf hin dhimmita yoo ta'e karaan keessii qixxaataas sirraa deema. Kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uudhaa fi karri tokko yoo isaan dide karra biraa bananii saaqanii yaalu. Waan obboleessi koo argate baay'ee akka obboleessaatti miti. Akka lammii Oromootti akka lammii Itoophiyaatti miti akka gurraacha tokkotti iyyuu wanta nu boonsudha. Namoota faranjoota baay'ee wajjin addunyaatti wajjiniin morma wal qabeetu moo'ee gaafa dhufu baay'ee nuti waan nu boonsuu qabudha waan namatti toludha. Hayyee ulfaadha egaa gara fuulduraattis badhaasa baay'ee sun hundumaafuu hawwa nagaatti. Dhaabbanni Rooypeek waggoota 25 darbaniif gaazexeessitoota akkuma Soolan biyyoota adda addaa keessatti addunyaa irratti jechuudha. Friilaansarii ta'anii hojjetanii fi hojii cimaa ta'e addunyaa biraan gahaniif beekamtii qarqaarsa maallaqaa akkasumas immoo
leenjii adda addaa kennuudhaan beekama. Qophiin labataan har'aa xumurameera. Torban mata duree biraatiin walitti deebinaa. Ani Tigisti Gammeetii. Nagahaan. kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina. Pireesii walabnii fi of danda'ee hojjetu mootummaa itti gaafatamaa